warri jechuudha warri fayyoo erga jiraanne dubartii biratti argame akkamitti manatti waamtee fiddee bira teesse akkattiin haasoftaa akkamitti dandeesse otoo anatee dubartii biratti argame miti akkasas jedhamee miti manatti waamu miti birayyuun ta'u maal jedheen bira ta'a manatti waamu maal warri jettani akkam nagaa keessanii sila era achumaan haa baduttanii yaaddanii sin achumaan liqimsame haafottanii yaaddanii gaafa hattuu mana keessanii dhufte meeshaa hattu yookaan horii hattumaaf jaanitti iyyanii buusisu seetan qabeenya isaaniitiif irraa buusifatu bara irraa buusisu hattuurra anis hattuurra irraan buusifadha amma dhiira haa deemu dhirsi haa deemu dhirsa bichaa miti dhiira bichaa miti abbaa ijoollee kootu boroo abbaa ijoollee isaa fidu eessaa fiduun jedha abbaan ijoollee hin bitama anamma yeroo isinitti fakkaatu teessee ijoollee keen guddifattu inni akkas ta'e silaa dhiira bara kanaaqee dubartii biratti argamee dhufeessi bira taa'aa akkamitti wasaka kana minaan kan jedhas jira eree wasaka keessan mangalle utuma wayitii iddoo wasakaa'ullee hin galle waasin beekuu qabdan jechuudha oddoo wasakaa'ullee hin geenye waasin beekuu qabdan kana innaa otoo wasaka bira hin gahin irraa buusifachuu barbaade kanaafini waxxar godhee qabee akka inni mana dhufuyyuu taasise malee silaa deeme jedhe qinqirraa hedhuun jenne duraan ikkoo yeroo dhaarii lola irraa qabu qilee seeniyyuu jechaan hin ture xaragami jechaan hin ture garuu akkaataan itti qilee seenuuf xaragamu akkas miti gaa narraa fudhatamee miti bar otoo ani faanni jiru narraan sanuu nama ani beeku narraan fudhatamu kun hannadha waan ta'eef hattuurraa buusifachuudha isin edaa gowwaadha baay'een keessan jaarsa keessan itti dhamaatan lillaahi akkasuma tola namaa kennitu waanuma ta'e kood jedhamee fi itoo waan barbaade ta'eyyuu irraa buusifatte galfatta abbaa keessattuu ijoollee qabda taanaan hin qalladin hin qoosine boriftaan akka har'aa miti ishee dubartii kanatti gadi qossa'amee miidhama malee ana ishee dubartiitu dhiirri itti bahaa deemu waan ati beekuu qabdu even isheeyyuu yeroo tokko hamma tokko faana jiraatiyyuu ishee dhiiseyyuu kan biraatti bahuu danda'a dubartiinoo gada deemti waan sinitti madugaa siiras dubartoonni hin qoosina dhiirri keessan abbaan manaa keessan ila fuulattuu nama faana qabinnaan sin jedhu waan mantaane keessa galanii osoo wajjin ciisaniyyuu haasaa miti viidiyoo waraaban miti sijammarii wanti kun anarratti waa hojjechuuf deeman natti fakkaata malee dhugaayyuu natti hin fakkaatu kanaaf laafee haasa'e kanaaf poolaayitiyyuu faana haasa'e keessi kiyya hin amanne waan ta'eef jiraanillee dhugumatti nama akkanatti dafee kufu miti waan ta'e taaktikii wayina irratti hojjetamaa jira malee intaloo sana faana ani hin beeku waan isaan ka'anii fi garuu jaarsi keessan abbaan manaa keessan ijattuutu nama faana qabdanii namni sun as deebi'ee soori nan dogoggore lammata nan baru waan akkasii abadan jennaan dhiifama godhi ofitti deeffadhu waan sitti dhugaa waaqani waanan arge jechuudha dhiyeenya jechuun garuma namootuma walitti dhidhiyaannu keessatti waanan arge tokko sinitti haadha manaaf abbaa manaadha akkuma akka jiraa jechuudha mucaa tokko qabu namni kuni beekamu gaa dubartiin moo seexana akkuma dhanii beqqaanii dubartiin seexana dhugaa dubbachuudhaaf lip jettee akkatti isheen kee namaa seentuun beekamu waanuma argaarru waan ta'eef namni kun haadha manaasaa baay'ee jaallataa rakkoon qabanii jireenyi isaanii nama inaafsiisaa manni jira konkolaataan jira dhugaan siniin jireenya faranjii jiraatu faranjii beektumti waan hundumtu manni isaanii kwaalitiidha mi'a qaalii malee hin bitamu uffannillee qaalii malee hin bitamu deemame iddoo widdii kwaalitii warri kwaalitii bitatan jiru miti achi maleen uffata manni isaanii bakka nama inaafsiisa dhugaa dubbachuuf namchi kuni abbaan manaa kuni osoo hin beekamiin dubartii wayii shakkame haati manaa kun yeroo dhugumayyuu jettee sarchii gootu shakkame dhugaama sobannaatti dhugaama isaa irra geesse dubartii sana faana bakka wajjin jiru hin jiraatu dhoskaadhaan afuura dhoskatanii jechuudha garuu dubbiin akka kanaa immoo suuta nama bira hin hanqatu waan ta'eef haadha manaa bira gaafa ga'u haati manaa maraannaan kun dhufe
balaan bu'ee elektirikii qabachuun dhufee bakka maraannaan dhufe akkamitti kun ta'a jedhamee jaarsummaan taa'amee nama guguddaa walitti qabamee dhugaa dubbachuuf jarri sooressadhas waan ta'eef kun akkamitti dhagahama jedhamee abbaan manaa sun lafa kanarra ciise bakka lafa ciise uffata ofirraa yaase dhugaa waaqa siniin jedha bara dhiifama naafaa gootu kana booda waan akkasii hin dhagahamu hin argamu dogoggoreera bakka waan hin taane dalageera uffata ofirraa yaase. Uffata kana ofirraa yaase qullaa lafarra ciise dhiifama gaafate asiin nakutaa asiin nabaasaa itti isheen nakutaa naguura nama gurguddaan kun bakka dhiisii kun hin beekamu akkatti waan akkasitti namni kufu hin beekamu inni amanee hin oskinee bakka nu amanee nama keessatti taa'eera bakka kan booda garuu jireenya na sirreessa dhiifama naaf gootu nakutaa naguura itti bakka umaa gochuun dadhabanii firdi beetii deemanii qabeenya addaan hirmaatan waan ishee fakkaatu akkanuma fudhatte waan hirmaatamu hirmaatanii inni immoo maal isin godhare tokkoyyuun bulle laxxennan ishuma sana bira dhaqe abbaate isheen bakka ilililil jettee furatte ka durumayyuu isheetu kee gale waan ta'eef ilil jettee namicha sassaabdee furatte isheen kunoo maal gooti qurru jettee teessi akka nama gadda fixatee namnis du'a nama fixee bakka azaniinis circir jedhee qurru jettee mucaashi qabattee mana keessatti humti koodiin hin jiru isaan itti bahanii otoo mashee mana sana keessa akkatti gommitee teessu ulfata idday isheen sun day jireenya isaaniitti fufan otoo masheen as teessu mana kan biraa ijaaran namni qabeenya baay'ee qaba hojiillee sirriitti qaba abbaan manaa jechuudha mucaadee mana kan biraa isheen achuma teessee hirmaatte hin qur hojiin qabdu dur achi teessee sinii dadhabne dhugaa waaqa sinitti mabar teessee dadhabne maal goote inni heerumte kaatee heerumte mucaashi qabattee waggaa 3 booda kaatee heerumte amma namni isheen itti heerumte illee badaa miti naasiniin jiru akka sanaa jireenya akka sanaa miti bashii miti akka fedhan miti waan bakka akkuma teeqa ishee indaam isa hirattee baate malee namni sunu waan ishee galii jiraachisuu hin qabu sanummoo walii galtee illee hin qaban maaliif mucaa qabdi gaa'ela jiskiteetti soo eenyu miidhame look eenyu dubartoonni kottaa dhugaa waaqa hin qoosinaa siniin jira eenyu miidhame isheetu miidhame garuu yeroo namni akkanatti kadhatee u'uu jedheetti boo'ee namichi qullaa buusee kadhatu otoo dhiifama gootee fi uumaansaa irraan hir'anne humtuu irraan kutamne qaamni isaan hir'anne humtuu hin taane namicha ishii fuutee manatti deeffattee intaloon kassartee teessi ture intalittiin kassartee teessi saree taate jechuudha jesani garuu ishee maal goote ofii saree of goote ofii of kassarsitee hillikiin immoo waan hin taane dhiisu garaa dhiifama qabaachuun baay'ee nama fayyada dhiifama gochuun nama fayyada kan jedhan kanan namni dhiifama godhe ofii fayyadama namni dhiifama garaa dhiifama qabaate ofii fayyadama amma laal isaan zinnitti hin bashannanu mucaa isaaniis dahanii dhiira dahanii isheen qurru jettee akkatti namicha gandaa tokko fidattee haadha mucaa ishee qabdi badaa waliin galanii akkatti jirti amma gaabbii ajaa'ibaa keessa jirti iddoo of fuutuu dhabdi duubatti deebi'uu hin danda'amu ka isaan indaam sargii godhatan waan isin dhibu sargii guddaa godhatanii samaana deemanii tafararramanii laali asoo sargii maaliif jirare corcoreenuu hin jiru alla dubartoonni an kan siniin jedhu fuula ija keessanitti wal faana ciisanii akkattiin arginan akka hattu irraa buusifattee lammata akka waan sanatti hin deebine goote namicha kee manatti ol deeffata abbaa mucaa keeti booda ijoolleen kee abbaa isaanii hin dhabu atillee baay'ee rakkata abbaa ormaatti fuutee gaafa dhaqxu siiqaa nyaata sawa ijoollee sana waliin galtu gubannaa bara isin sila namicha sila jira akkanuma argameef dhiisi ari si jamar durayyuu koo dogoggora kootiin manaa beekana hundi keessanuu beektu dogoggora fayyoon dalagdeenii dogoggora fayyoo sanaa innuu didee shanfar jedheetu manaa bee malee jiraan dogoggora tokko hin qabu baay'ee jiraan rakkoo uumee miti bar anaaf jiraan rakkoo wal faanaan uumne anatu rakkoo uumee dogoggora sana immoo dhiifama isa gaafachaa jira akkanni mucaa kiyya faanaan na simmate mucaa kiyya faanaan na jaallate wal faana jiraannuu fi wal'aansoo qabee dhiifama gaafachaa jira suuta jechuudha inni deemee ofiittu haala kana keessa jira nama isa haasofsiisu argate anindaam yeroo inni dhufe jechuudha argasii faana baay'ee haaseera viidiyoo sana booda jechuudha baay'ee haasofneera indaan bilbila isaa keessaa hundumaa natti agarsiisa miseejii akkam akkamii akka barreessitee fi dhaqee eerpoortiidhaa fuudhee natti himeera
akka inni haasawutti abadan waan tokko isa bira hin jiru. Isheen garuu dubartiin gaa nama itti tottole waan ta'e natti tole ayyummaa itti seetan amuuni na gargaare na kunuunsinaani yeroo sana isan jaaladhan koonaa ta'uu qaba kan jetti sammuu koo keessa gixxim jedhee dhufe yeroo miseejii sana dubbisu annaman qabu waa'ee abbaa mana ishee abbaa mucaa ishees immoo hundi keenya beekna akka lola qabdu akka sin ajjeesanaan jedhee jettees hundi keessa nu dhageessaniittu. Naman qabu bakka warrillee fagoo jiru warri wallagga katee beekamaadha bakka dhufuullee hin danda'anii minaamin akkanatti na gargaari maali naman beeku miidiyaaraalee isin ture bakka fayyoo faanallee sababa namaatti wal lolleerraa isheellee dhiifamuu walii goonee turre maali minaamin jettee akkanattidha kan isheen barreessiteef baqaan asuman tura laal. Nama poolaayitiidhaan haasee poozitiivii wal faanaantiin jedhee immoo nama gargaaree deebi'anii rakkoo irratti maaltu natti dhufe see ta'u dubbii ayyuu jechuudha. Dubbii ayyuutu sammuu koo keessa dhufe. Amuuni ayyuu gargaaree mana kiraayii kaffalee fi maal naadhu xab jettee mataarra baateetu amuun kan koo ta'uu qabattee maraatte mucaan jaalala isheen qabu. Isheen anamma bakka kun wanti kun kanuma fakkaata jedheen dhiisee jiraa sassaabee manatti ol galchuudhaa fi wallaansoo qabaan jira jechuudha. Kanaaf sin immoo warra akkana jettanii ofii keessaniifuu hin gowwoomina ana fayyoo gorsuu hin dandeessan akkanatti. Erga dubartii bira dubartii faana waan barbaade dalagaa oola barra jirri dubartii faana taa'ee hojiin hojjeta hojii mootuun dubartii faana haasa'a maal hin jedha bakka kanaafiyyuu ani abbaa ijoollee kiyyaa hattuurraa yubuusisee olan galfadhaan jedhe abbaa ijoollee kiyyaati jaarsa kiyya qofaa miti dhiira qofaa miti baay'een keessa dhiiraaf jettee ani wanna yeroo darbeeru dhiiraaf jettee boosii fayyoon ashii abbaa ijoollee kootiif jedhee kan hin boonye eenyuufan bu'are fireendii seetaniiyyuu chiikii seetaniisa gaafa chiikii faana wallalti shamarran keenya dhuftee boosee mardoo gootee piroofaayilii gurraachessitee mataa hidhattee boosu dhiira chiikii wayseetamoo fireendii wayseetan kun uko abbaa ijoollee kooti ijoollee lama narraa qaba ijoollee kana abbaa isaan fida xirrig jee bade anoo miskiina ta'ee haadhayyeessaa ta'ee golatti galee moo hin galle akkammaa seetani. Haadhayyeessaa beektu haadhayyeessaa jechuun ishee irsirraa du'e jechuudha. Ishee ta'e golatti kan galee taa'u barbaadani. Inni kun uko waan laash godhee dantaa keetti gadhaqee suutuma sassab gootee furachuu dandeessi. Irri immoo garuma itti tole wayitti dhaqee jigee ta'a. Iddoo isa mijataa wayii barbaada iddoo mijate wayii hin qabu dhiirri jechuudha amala isaa keessatti. Innaa shamarran ofuma keessaniifuu be careful. Ugaadu hin qoosina keessattuu mucaa qabdu mucaa deessaniittuu fitaanaan jaarsi keessammaa fuulatti ijji kafinjisa jedhan ijatti dubartiidha isa faana ciisumaan argin bakka jaarsa kee hattuurraa buusifadhuutti furadhu gale inni qofaanii dhiifama si haa gaafatu dogoggora isaa haa amanu yoo dogoggora amanee dhiifama si gaafate dhuguma hin dogoggore malee hin barbaanne look hin dogoggore malee hin barbaanne garuu isa barbaade si dhiisee deemu ma gochuu hin dandeessu qabdee hin deebistu dirqama miti si dhiiseera taana sin barbaadu taana sini gale na warri tokko moo waan haasa'uudhaa dhufe fayyoonni maanni fayyoon dhuguma boo'uu dhiiste akkanatti haasofte mina warra ishee yeroo hundumaa akka bo'oo barbaadu namni gaafa du'a maatiinsaa du'ee awwaalee galee qanii hunda bo'aa bo'ichi jira bar hirmii baafachuun guyyaa awwaalchaa kana lafa ciranii bo'anii bakka namsuun awwaalamti kalas bo'ichi hin jiru yoo namni haaraan dhufe namni ganaa iddoo awwaalaatti hin dhufne dhufee boohee nama sana faana hin boossa kana ala garuu hin jiru bakka gadda akkanuma of kiyaa baasuudhaaf soota teessa malee bo'aa hin hafamu. Anamma akka gaafa sana dhagee mardoonatti ta'e hirir jedhee bo'eera. Ergasii garuu ittuma yaadaan deema malee akka gaafa sana hin bo'u. Maaliifamu sila bo'icha koo barbaadda maal imimmaan koo maal sinii godha? Way qeensitanii ittiin hojjetattu moo dhugdu? Imimmaan koo maal sin barbaachise? Nama gosa meeqa jira garuu basma amgar dhumarratti garuu isin dursuu qabdu turtan. Isin dursuu warri dhumarra ani haasa'u kun dura haasa'amuu qabdu turtan. Dhugaa dubbachuu jecha isiniin qabu isin. Isin galbi koyyis dhugaa waaqa. Isin parsantii 70 olidhas. Isin baay'eedhas. Isin warra onneen keessan qulqulluudha. Warra kufaatii namaan barbaanne. Warra
bakka nama tokko jireenya isaa dura argitanii jireenya isaa gad deebi'aa arguu isin hin dandeessisne garaan keessan isin warra koomantiidhaan jira naa kadhattani inni musliimaa jira rabbii kee sodaadhu ijoollee keetti deebi'i dubartiin gandamaa siin gootu isheenillee ijoollee qabdi borojoo abbaa mucaashitti deebi'uu dandeessi hin beekamu haalli warri jettan warri kaan immoo waaqa sodaadhu kiristaanonni waaqa sodaadhuuti mana keetti deebi'i haadha ijoollee keetti deebi'i koomantii akka kana baay'ee tokko arge isiniin akkam jedhe isin dinqisiifadha isin galateeffadha dhugaa dubbachuu namni jira nama keessa nama qulqulluun nama onnee qulqulluu sharriin keessan jira tonkoliin keessan jira kufaatii namaa hin barbaanne boo'icha namaa hin barbaanne gadda namaa hin barbaanne nama gammachuu namaa qofa barbaadu nama itti tottolaasaa qofa arguu barbaadu isin warqii galatooma dhugaa dubbachuudha baay'ee warri gaggaarii onnee gaarii keessi gaariimatu isin eeggata waan gaarii isin eeggata maaliif waan isin dabarsitanii facaasaa deemtanitu sinii biqilee sinii geessin eega waan ta'eef isin galatooma isin waan facaastan haammatu sharroonni tonkoleenyonni soba gorsa fakkeessanii daba nama gorsan hammina namaa barreessan garuu isaanis akkanuma waan makkanaati kan isaan argatan amma akkuma kaanittu dhiifama gochuun danda'amnaan ikkoo namni kamuu hin dhiisee faana jiraachuun filatamaadha keessattuu dubartiin dhiifama gootee faana jiraachuu qabdi maaliif deebitee isheetu miidhama fakkeenya isinitti mira argeeras bakka baay'eetti argeera dhiirri hin kufu dhiirri kufee nafu gorsa bakka tokko dubartiin sin gorsitu hin fudhatiina abbaa ijoollee keessanii osoodhuma of dandeessanii qabeenyaanis of dandeessaniiyyuu ijoollee keessan qabeenya abbaa gochuuf hin dandeessan bakka abbaa kabaja abbaa manaas immoo qabeenyaan argachuu hin dandeessan humaatiinuu kabajamuu hin dandeessan namni indaam haadha qabeenyaa waan taateef jaarsa ishii aariitii yookaan jaarsa ishii faana jiraachuu dadhabde dubartiin qabeenya qabdu silaa gadi hin jettu namaan jedha dubartiin uumaani yooma gadi jette bareeda yooma haa miidhamtuyyuu gadi jette yoo bulte bareeda maaliif ijoollee ishiitiif bor ijoolleen ishiillee abbaa malee yoo guddatanii iddoon taanetti kufuu danda'u abbaan baay'ee gaaddisa abbaan hin sodaatama mee nama abbaa qabuu fi nama abbaa hin qabne ilaala akkatti ijoollee kabaja isaanii abbaadhaan warra guddatanii fi abbaa malee warra guddatan ilaala kanaafuu waan baay'ee jechuun danda'a waan ta'eef kana caala hin naasa'u kana caala naasa'u galatoomaa baay'ee ulfaadha ijoollee baay'een keessan naa kadhattaniitu jiraatti naa barreessitaniitu bakka amma waan ati haasoftullee bareedaadha dura yeroo arginu gaddine waan sirraa dhageenyu garuu humaa'u miti bareedaadha irra caalamoo bakka mana keetti deebii ijoollee keetti deebii wanti badee tokkollee hin jiru jireenya kee hin diigini dubartiin kun si diigdi malee jireenya illee siin taatu jettanii naa gorsitanii innillee hin arga kun komantii argeemti komantii yeroo arrabaa gadi ba'ee maana arrabsitu kan jedhu hin dubbisa waan ta'eef waan isin dubbistan kun sammuusaa keessallee barreessitan sammuusaa keessallee hin seenaa yaada isaatti illee hin fudhata innaa kana caalamoo jijjiirama hin agarsiisa jedheenis illee abdiin qaban siniin jedha galatoomaa ulfaadha.